Eshi sinisimo bagana gannu eddanin jedha duraan dursee ani maqaan koo Olaanaa Namarraan jedhama kanan dhufee Wallaggaa Bahaa aanaa Diggaa ganda Malkaa Bayeetti jiituu jedhama. Eegaa saba Waaqayyoo wanta inni naaf godhe tokko lama jedhee lakkaa'ee fixuuf hin danda'u. Maal sii godhe unaan jedhamu waan baay'ee waan guddaa naa godhe. Gaafa soddomaati eekkaatitti gaafa soddomaa halkan keessa sa'aatii 4:58 irratti mucaa kuni mucaa kooti. Mucaa koodhaa Direedawaadhaa hojii hojjetaa hojii mootummaa qacaramee jira. Achi akkaataa inni itti addaa dhufe ani beekuu hin danda'u. Garuu Bishooftuu kanarraa naannoo keenya kan jiraata ijoolleen dhufanii hojii garaagaraa irratti qacaraman jiru. Isaaniin daateetu addana naannoo natti argama. Waldaa natti waaqeffadha immoo jedhee saganteeffateera natti fakkaata akka nu baddetti. Kana booddee sa'aatii 4:58 sila isiniin jedhu sana keessa ani rafeera. Mucaan kee jeeqamaa jira. Magaalaa Bishooftuus jeeqaa jira. Qabaan iyyuu dadhabee kufeera. Bira gaadhu maraateera jedhanii akka itti natti himan. Halkan sana dhufuu hin dandeenye akkuma ta'ettan ciniinsifataan ala bulee jechuudha. Ijoolleetti hin himne dhosseetan ala gaabii uffadheen taalaaf hin bari'u. Adda baafachuu dadhabeen nama addana sabbataa jiraatantu jiru. Isaaniin mee silkii ana irratti bilbilee adda baafadhuun jedheen. Silkiin kun kan eewuti kanuma isaati. Silkii kana reebanii harkaa fuudhanii haa ta'u dhuguma akka jedhame of wallaalee gati haa ta'u hin beekamu silkii isaatiin naa bilbilan. Haa ta'uutii silkiin isaa sun immoo aniif inni abbaaf ilma ta'uu keenya immoo akka itti beeke yoon jedhe ani horman jedhuga. Silkii waan of fedheefu silkiin ansaatii jechuudha kan ittiin naa bilbilan. Ganama yeroon adda baafachuudhaaf jedhu ammas nami kan biraan namisa beeku namisatti dhiyaatu kan biraa wajjin guddatan jira. Boo'ichaaf deebisuu dadhabe naa bilbilee jechuudha. Dhugaa ta'uu isaan hubadhee namicha sasabbataa yeroo itti ergee dhufan waliin barbaadan hin dhabanii an dhufeen Naqamteen buleen as immoo ga'uu dadhabee Askoo buleen Askoodhaa ganama sa'aatii 3 dhufe jechuudha gaafa 3. Amma gaa hin badeegaa? Hin badeedhanii hin dhumne hin barbaanne yeroo natti dhaamanis badee jennaan nurkaa bahee qabuu dadhabne jennaan gadhiifne wayyoo jedhanii boo'u ture. Dhufee eddanatti wal arginee olii gaddeemnee barbaannee dhabnee tooftaa tokko arganne. Waajjira poolisii dhanna jenne waanuma nutti fakkaatu egaa. Waajjira poolisii dhanna jennee gandoolee adda addaa naannoo ana jiran dhanna jennee kana gaafa beeksisnee deebinee jennu ammas tooftaa kan biraa maa inni affaal gunyisa jedhu sana jechicha barreessinee laxxafuutu nurra ture. Baay'een keessan arguu dandeessuuwwan wanta kana erga finneenne booddee yeroo naqee laxxafu isa laalee immoo yaaddaa nan bu'aa. Footoo isaa maxxansuu jalqabdanii deemtanii? Footoo isaa gurdee durii kana fuudheetan laxxafuu jalqabne jechuudha. Yeroo laxxafu waan isa fannisaa yeroo natti fakkaata nan bu'an danda'u warri na duukaa deeman na gargaaru achi ga'eera jedhu ofuma inni naannoo nan dhabne. Gaafa garaa kutannee nu kanarra baanee dhufu. Waldaan akka addana jiru hin beeku. Waldaan naqaadhaafis sagantaa hin qabu. Oon dhufee addana ga'umaa hin addanaa innaan waldaa ifa fayyinaa addana miti jedhan. Bakka waldaadhaan iddoo biraan nannuun dhaabna bakka kana booddee hin joorruun jedheen. Hundoo isa godaa sana achin iddoo argadhe. Gaafasillee nan bu'an danda'u warra baay'ee natti tola waan ta'eef gochaa Waaqayyoo himaa hin bu'uwan gammadeera Waaqayyoof galanna ta'u. Kanaan achi iddoo sana dhufeen gidduu sana iddoon naalli naa mijatee naan taa'ee nami lamaaf erga fayyinni addanaa darbee booddee namisi jalaa badee naan barbaadaa jirtu kottuu jedhan. An takka waldaa yoo fuuldura taa'e malee waan waldaa dhaqee natti hin fakkaatu. Garuu goda sana taa'u kootti hin gaddaa ture achii na waame Waaqayyo galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee galateeffadhaa fi Waaqayyoon galateeffadhaa. Sababiin isaa Faarsaa Daawit boqonnaa 91 lakkoofsa 14 irraa sababii inni na jaallatee anatti maxxanuuf ani eegumsaan nan olisa qabaa. Inni ana waammataan jalaan owaadha. Inni ana kadhataan deebiin kennaafi yeroo rakkinaatti isaa wajjinan jiraadha. Achi keessaas buteen isa baaseedha sagalee Waaqayyo.
waaqayyootti maxxanuudhaan furmaati jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kana amanadheetan gammadaa ta'uu maraachaa ta'uu hin beeku ho'uun addaa dhufu dhugaa'umti sun mul'achuu isaatiif du'aa isaa sargu kootti nan gammadaa. Maaliif bakka inni jiru waaqayyo argeera kan jedhu amanaa dhufe jechuudha. Booddee nan dhufe andu dubbachuu barbaannaan qooyi hin dubbatiin gara koolaadhi. Ani fuula koon dhossaa reedis waan adda addaa jenna miti natti hin tolu ture fuula koon dhossan ture achi galagali jedhan. Achi gara kanatti galagaleen waamuma isaan na gaafata itti mee namatti jala badee eeyyee mucaa keetii eeyyee direedawaadhaa hojjetaa eeyyee federaal poolisiidhaa eeyyee saajiniidhaa eeyyee kun dhugaa waaqa jiraataati. Galateeffadhaa waaqayyoon galateeffadhaa. Kana booddee waan kan biraan jennemmas garuma koo laalee nan ilaalee ija koo keessa laaleelanii nan ilaalee mucaan kee hin galaa silkiin sii bilbilama jedhan galanni waaqayyoof haa ta'u. Gubaa'ee kana keessa nama tokko argaa jira. This congregation, Namatti si jalaa bade. you miss person. Nama si jalaa bade. You miss person. Waraqaa irratti footoo nama si jalaa badee kana kaaftee meerre. Yes! Woo! Praise the Lord. This is Yesus yaatinan nama tokkoof hambalmala baneera. Praise the Lord. Hallelujah. Yesus ko. Waaqayyoo ko. Erkaan isinii qabaane. Maqaa This is Yesuusin wanti badee revelation jiru sun akka by ati the si Holy galtee mana Spirit. keetti argameera. This person is Ergaan isinii qaba. Asii baatee akkati mana kee geessuuni. Wanti badeera ati jettee tabdii kutatte suni galeera. praise the Lord. Lekasika vana masida venemosia. Nama jira keessan jiru kan qaba raasaati ifisitti banameera jedha. Eessaa dhuftee namicho? Wallaggaadhaan dhufe naqqamte. Lekasia kennume. Wanto kun dubbatin. Poolisa? Eeyyee. Federaal poolisiidha direedawaadhaa bade. Qoy. Yoon bade. Gaafa tokko addaatti argame jechumaan as ga'eera nama. Maayiragisa usaajina. Saajin. Maqaama Yesuusiin hin gala. Ameen. 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 In the mighty Jesus name. Nailal. Egi torbana keessi bilbila. Ameen. Ameen. Hallelujah. Arka keessan ol kaasaa raasa anaaf waa ta'eera jedhaaka. Kana fudhadheen nan gammadee isa barbaannu badaan barbaadu ofuma ergiin addana taa'ee hin jedhe malee isa waaqayyo jedhe sana eeguudhaaf jechan bubbuleddan addana akka guyyaa shanan tokko tureen qaallittiitti immoo argame naanan naqe ijuma keenyaan argineedhan yoo buddeen kennaniifi hin nyaadduedha Yesuus hin nyaadduedha achumaan jilbeenfatee kadhata jedhan hin darba miilla qullaa deema bakka akkuma jireenyi darbeera waanuma intina ta'e bifa isaatiin footoogiraafii itti agarsiisaa sirrii ta'e dubbichi nan galee gadda gaafa 16 jechuun akkuma jedhame silkiin naa bilbilame dhugaa waaqa jiraataati. Galateeffadhaa waaqayyooni. Silkii koo fuudheetan nama 5tu wal faana bilbilaa poolisoota 5 isa booddee nami kan biraa ollaadha kan jiru natti manii egaa akkan itti fiigee dhufe hin beeku nama kana fakkaatu waalee galamoota mangodhaa harka qullaan galamoo san jedhu waaqayyo boojuuna hirmaachise xinnoo egaa miilla duwwaas deemeera miidhameera wanta ta'eef ilaalamu jedhee hospitaala gaafa 16 galee kaleessa galgala hospitaalaa baafne an deebi'een galu utuu har'a bor jennu immoo hin dhufin hafa kana dhugaa waaqayyoo ba'uun qaba jedhetanii har'a ganama waliin taanee dhufne waaqayyo. Galateeffadhaafi. Dubbichi an siluma jalqaba jedheera namni isa hundumaa danda'u waaqayyotti maxxanee dhugummaadhuma isa gowwoomsanis miti isa sobanirra tuulanis miti
dhugaadhaan laphee cabaadhaan namni waaqayyoon gaafate waaqayyo biraa deebii qabaan jedhan rakkina sana namni waaqayyotti matee furmaata qaba hin sinsinnaa'u amalan badu nyaalan guuru rakkinni kan biraan jiru waaqayyo bira kanaaf ana akka kanattan fudhadhaa rakkoo keessa waaqayyotti madhaan jedha galateeffadhaa waaqayyooni waaqayyoon galateeffadhaa fi Meketel Sajentin Kaulanan jedhama. Ani Dirreedawaa Raas Bishooftuu dhufuu kunan beeka. Bishooftuu dhufee guyyaa afur buluu kunan beeka. Guyyaa shanaffaarratti akkan ta'e sammuu koo xiqqoo tuqamuu nan yaadadha garuu lafan tures iddoon itti badee tures hin beeku. Akka abbaan keessi kadhachiises hin beektu. Hin beeku. Baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'amaa jira. Hin gammadde jechuudha. Waaqayyootti gammachuu guddaa kanaan mana hin jedhamne natti dhaga'amaa jira. Galateeffadhaa fi ammallee waaqayyooni. Bakka deemuu kun beekama malee bishoo Addis Ababaan deemaree hin bahee eegan gaafa as ga'u mucaan akkuma inni abbaan koo dubbate mucaa hojiin guddaan jira isa gaafa dhennaan kottu waldaa akkasitti si kadhachiisa naan jennaan isheen dhufe kadhannaa. Naguma ganama amma sa'a 8 naguma kanannee baane sa'a 8 booddeegin isa duukaa bulaan ture wajjin deemaan ture guyyaa 3 booddee waan hin ta'e iyyuu hin beekamu. Guyyaa shanaffaarratti dha bakka. Wallaaluun koon. Of wallaaluun kee jechuudha. Ani dhaamsan qabuu fi akkuma ana waaqayyoon yaadatee lafa nukkufadhe kana na kaasee isinis waaqayyoon kadhadhaa kan isin jalaa bade yoo jiraate waaqayyoo isiniif mul'isa. Waan kadhattanii dhabdan yoo qabaattan fuula waaqayyoo dura tura. Waaqayyoo sa'aatiin isaa fi yeroon isaa kan ka'e isiniif bilisa isin baasan jedha. Kan nukkufattanis kan isin nukkube yoo jiraates haala adda addaatiin kan qabamtanii jirtan yoo jiraattan waaqayyo har'a isin yaadata. Inni anaan na yaadate isininis ni yaadatan jedhaan. Galateeffadhaa fi waaqayyoon galateeffadhaa.